gareen takka mootummaan deeggaramte gareen takka garuu tan dhugaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif bobbaate. Hogganni garee lameenii ammaan tana waan qabe akkaata garee takkaati. Hogganni garee lameenii garee takka fakkadaadha. Garee takka marroo diribsaadhaati. Fakkadaadha ammaan tana waan cabe fakkaata waan kufee fakkaata. Waraana isaa garuu kafacee akkasutti jira. Dubarraa eenyutu fandi godha garee fakkadaa tana. Eenyutu dubarraa gargaaraa ture waan keessa gallaal. Wallagga keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan dhugaan qabsoo sabaatii bahee yeroo hedduu ajjechaa julmaadhaa gaa jirtu kan nuti akka keessaan qabnu nuti wal dhabbiin keenya uummata nagaa hiyyeessaa wajjin miti gaafiin keenya mootummaa cunqursaa Oromoorraa kaafneeti Oromoon akka mirga fi eeggattu godhu barbaannaadha. Wanni yeroo hedduu isaan himachaadhaa jiranii garuu gareen tun gareen mootummaadhaan deeggaramtu garee mootummaan meeshaadhaan duuba jirtu garee mootummaan waraana bilisummaa Oromoodhaa fakkeessitee shurbaatti dhooyitee huccuu waraatti keessee kilaa harka keessee gaaratti ergite ajjeechaa julmaadhaa Amaara qofatti osoo hin ta'in Oromoo irrattis akka waan ABO'dhaatu kana godhe yookaan waraana bilisummaa Oromootu waan harkaa dalaga jedhanii uummanni Oromolleen waraana bilisummaa Oromoodhaa jibbu plus akka addi bilisummaa Oromoodhaa sabaa sablammoota biraa kan Oromoodhaa wajjin jiraatuuf diina jedhanii sabaa sablammoonni birallee balaaleffatan san bira kutee garuu sadarkaa addunyaatti shoorarkeessummaadhaan addi waraana bilisummaa Oromoodhaa akka galmaa'u akka gartee Al-Shabaab akka Boko Haram akka maaliitti akka galmaa'u maaliif humnitii dhattee uummata irratti xiyyeeffattee uummatuma ajjeeftu yeroo hundaa'u shoorarkeessaa kanaafuu akka addunyaan shoorarkeessummaadhaan fudhattuu barbaadde opiniyoon duraan waan kana yeroo ajjechaa hamtuu raawwatte mootummaan dafteeti waraana bilisummaa Oromooteetti gaafa Hacaaluun ajjeefamu isaan ajjeesan Onak shari'aatu ajjeesee ol guddaa deemaadhaa ture. Gaafa abbootii gadaa karrayyuudha ajjeesan osoo waa takka turin shanee Onak shari'aatu ajjeeseera. Garuu isaanuma keessaa hangaasaan isaanuma keessaa bee lakkii Onak shari'aadhaa miti mootummaadhaatu ajjeesee shimalisiitti ergee ajjeesee waan kana boodarra opiniyoon ifiifuu deebitee fudhattee shimalisfaan eenyuutu ajjeesee warra ajjeesan gumaanii baafnaa fi doogoraan ta'uu amana jechuudha. Duraan maqaan eenyuuf kenname? Maqaan ajjechaadhaa waraana bilisummaa Oromoodhaatiif kenname. Eenyu saaxile? Hangaasaa Ahmad Ibraahimiitu saaxilee jechuudha fayyaa haa ta'u. Wanni inni saaxilu sun galma geesseeti boodarra akka ifii ajjeesan ifiif ragaa ifi baate piippiin opiniyoon. Ajjechaa julmaadhaa tan uummata Amaara irratti raawwattee Wallagga keessatti osoo waa takka hin dhaabbatin Onak Shanee maaliif duraan saganteeffatanii ajjechaa kanaa raawwanneeti Onak Shaneedha jenna waan jedheef. Osoon dhaabbatini Onak Shaneedhaatu uummata Amaaraa julmaan fixee jedhanii labsan. Miidiyaan addunyaadhaa hundi wal jalaa qabee dhumaatii julmaatan uummata Amaaraa geesse hundinuu waraana bilisummaa Oromootti qubalaatee jechuudha. So waan sanis ka deebisee hanqise lakkii kijibaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan marroo diribsaa hogganaadhaa jiru ajjechaa tana hin raawwanne kan raawwate waraana Shimallisii fi Piippiin leenjifatanii ummataan galaafatanii adda bilisummaa Oromoodhaaf yookaanis waraana bilisummaa Oromootiin maqaa balleessuudhaaf godhan malee tasuma kana isaan hin goonee jedhaniiti ragaa banii jechuudha. Ragaa hangaasaan. San booda yoo ilaaltan miidiyaan afaan Amaaraa miidiyaaleen addunyaadhaa Aljaziiraa BBC CNN dabalatee dhaabbattoonni addunyaadhaa hedduun kan duraan adda bilisummaa Oromoo yookaanis waraana bilisummaa Oromootu ajjechaa kana raawwate jee shakkii qabu. Bariisaa ture hundinuu garagaleeti hunoo miseensi paarlaamaadhaa kan maqaan isaa Hangaasaa Ahmad Ibraahim jedhamu icciitii mootummaadhaa gannaqeeti ajjechaa julmaadhaa tan uummata Amaara deemaa jirtu. Akka mootummaan goote paarlaamummaan qaamni miseensummaan PPdhaa kan PP bakka bu'ee paarlaamaa keessa jiru ragaa bahee jedheeti miidiyaan addunyaadhaa hundi barreessaa jira jechuudha. Kun maal ta'e? Yakka Abiyyii fi PP'n duraan waraana bilisummaa Oromoo ittiin yakkanii addunyaa irratti shoorarkeessummaadhaan himachuu barbaadan sun harkaa fashaleeti mootummaan akka shoorarkeessummaa dalagaadhaa jirtu hangaasaan dhufee ragaa irratti bahee jechuudha. Who can do that? Nuti ala kana ayyinee nuti rogeeyyii ala kanaa waa Oromoo dubbanna amantiin nuti qabnuu fi amantiin yookaan fudhataminsi iyyeensi keenya qabuu fi fudhataminsi nama paarlaamaa PP keessa jiruu qabu wal addaa wal dhabaa jechuudha. Akka hangaasaan baanuti wal adda. Haasofni keenyaa fi yookaan fudhataminsi haasofni keenya qabuu fi kan isaan keessaa isaan banii wal saaxilan wal adda. Wal adda jechuudha. So maal jechuu barbaade? Wanni warreen hangaasa irratti himannaa lakki tasuma deebinee hangaasaan amannu
hangaasaan istiraatiijii biraatiif abii ergee waan kana dubbate hangaasaan kanaaf waan san godhe hangaasaan sii godhe waan fedheef haa godhu is okay. Nuti wanni barbaannu saaxiluun isaa sun qabsoo Oromoodhaatii fi waraana bilisummaa Oromoodhaa maaliin gargaarti? Hagar qofa. Wanti barbaannu hagar qofa. Hangaasaan buru deebi'ee Oromoo arrabsume mala yookaan qabsoo Oromoodhaa yakkee arrabsuudhaan mala. Is okay. Garuu an maraatummaan keenyaahu maraatummaan keenya kan ofiidoo keessaa dadhabneehu hangas takka onneen as bahee lubbuu isaa kennee rakkina qabsoo Oromoodhaa keessa jiru rakkina piippiin qabdu ol baasee saaxiluun isaa sun I'm proud of him. Ittiin hin boonu. Warreen waan kana horatan keessa deebi'aatiif yaada. Ajandaa guddaa Oromoo diiguudhaaf akka tokkollee dubbiin hangaasaa dhaadhii qabbaneessiti. Ajandaa guddaa duraan Oromoo diiguudhaaf mooraa qabsoo Oromootti wal qoodinsaa fi ajandaa ijoolleen kolkolleen of tokko ajandaa ragaa hin qabne eega dubbiin tun dhufte booda sunillee nurraa qabbanaawee jechuudha. Namni hiitas qabbaa'e. Gaafa nabii dhufte ta'a saabaadhaan ifti jedhime. Sanillee nurraa qabbaneessa. So wanni dhiyeenya kana hangaasaan dubbate suni ibidda qabsoo Oromootti qabachuudhaaf deemu maqaa hamaa waraana bilisummaa Oromoodhaa dibamuudhaaf deemu irraa haqee irraa hambisee jechuudha. Kanaafuu irra deebi'ee maasa kwalitiin galatoomii jaan bakka fedhaa jiraatu in the history of Ethiopia wanni kana takkaa taatee hin beektu yoo xiqqaatte hangaasaadhaaf paarlaamaa keessaa ba'ee mootummaa hojjetuuf saaxiluudhaaf tuqaa guddaa qabaaf seenaa guddaadhaaf barreeffamaaf kana amantanuu amanuu baattanuu waan saayis namni xiinxalaadha gubbatti sooshaal miidiyaa gubbatti hundi xiinxalaadha hundinuma iyyaa karatti xiinxaluu fi waa gadi xiinxaluu waa gabsi xiinxaluu hundinuma haasawaa anyhow wanni gurbaan sun godhe waan bireedduudha taraan golee biroo barbaada. Waa'ee amnaa qabsoo hidhannoodhaatii fi qabsoo karaa nagaa wanni jiru waan takkaan yaadachuu barbaada. Obbo Baqqalaa fi Joor Mahammad nagaa gaariidha. Mootummaan kun gattaa'ee waraana bilisummaa Oromootti hojii haasa'uudha qabaa. Akkuma TPLF hojii haasa'utti waraana keenyaa hojii haasa'uudha qabaa. Akkuma Tigraay irraa lola dhaabetti lola Oromiyaa gubbaattis dhaabuudha qabaa. Murteessaa nagaa argachuudha waan jiru. Waan kana yeroo Noort Ameerikaa keessa deeman gaafiin bakka hundattuu Yuroop Jarman irraa kaasee hanga Chikaagotti gaafiin dhiyaachaa jirti. Gaafiitti haa jirti. Irra hedduu gaafiin kaatu gaafii akkamitti Abiy Ahmad amannaa akkamitti Opidoo amannaa atuu kalee qabsooyteeti qeeroo haaftee TPLF buqqaaftee dhayxee jara kana amantee koottaa islummaan nu ceesaattee aangootti kennite siihuu sigananiiti sumaa aangoo rabbaase sumaa isaanuma kanaahuu TPLF jalaa bilisoomse sumaahuu hidheessi agabsanii bakka jechaa siganii akkamitti jara kana atoo deebitee amanta akkamitti nuti hoo deebinee si amannee Abiy Ahmad karaa nagaatiin gaafii Oromoodhaan deebise yookaan lola kana hidhaaba jennee akkamitti amannaa gaafiitti haa jirtu. Gurguddoon gaafitan. Lammata gaafiitti haa jirtu waraana bilisummaa Oromoodhaa haleedhaahu gaafa haa hiikkatu jedhamee waraanni hiikkatee galaa ture. Gaafa sii fi Baqqalalleen qoodarraa fudhattanii waraana haga gaaraa deemtanii hiikkachiiftanii hoottaa nagaa qawween barbaadatanii waraana hiikkachiiftanii galchitan. Waraanni gale sunuu hin nyaadhame ni ajjeefame. Kun cafaqamee du'e kun gaaratti deebi'e. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kun amma ifiif jaareetti cimee bakka sakaa kana ga'ee jira. Yoo mootummaa tana amannee akkamitti waraanni kun wajjin haasa'uu danda'a? Beekta keessa mootummaan 3-4 jiraattu. Humna hidhatte, humna TPLF, humna OLF, humna mootummaa, humna Beenishaangul Gumuz. Humnoonni kun hidhatanii gaafa wajjin haasa'u hidhannoo hojjaa sun taatu gareen takka diigamuudha qabdi. Akkamitti haala kamitti waraanni kun kakalee galeehu kabajaa dhabee salphatee ajjeefame. Kakalee galeehu qabsoo karaa nagaatiif galeeti mana hidhatti booda'ani. Hogganoonni OLF qabsoo karaa nagaa amanee galees mana hidha booda'anani. So akkamitti eessarra dhaabbanneeti mootummaa Abiyyii fi Opidoo amannee galloo teettu gaafii Baqqalaadhaa fi Jooritti haadhaa jirtu yeroo hedduu. Gaafa kana isaanis deebisaa kan danda'an. Deekkannaa qaasar. Namni keenya gariin ku gaafatu. Baqqalaa fi Joor akka mootummaa godhee gaafata akka Abiy godhee mee akkam taanaa mee akkam goonaa mee akkam taanaa. They cannot answer this. Gaafii kanaa deebisuu hin danda'an. Jarri kun hidhaa dhaabe. Jarri kun achi keessatti muranii waan murteessan takkallee hin qaban. Waan jijjiiruu danda'an takkallee hin qaban. They just get out of prison. Jarri yaada isaanii ilaalcha isaanii yaada qaban Oromootti himaadhaa jira. Namni keenya akka waan isaan gartee rakkina Itoophiyaa kanaaf furmaata laatutti
warga fi gaafatu jiranii ajaa'ib. Namni keenya hangam takka hin bilchaatini hangam takka duubatti hafaadhaan mallee akka waan Jawaarii fi Baqqalaan furmaata kennuu danda'anii akka waan Jawaarii fi Baqqalaan Abiy harkaa qabanii akka waan isaan muranii murteessuu dandeetti warra gaafatu jira. That's wrong. That's wrong. Jarri kun yaada ifiiti gurgurachaadhaa jira. Akkanaatu baasa fakkaatti. Akkanaatu rawwee fakkaatti. Garuu akka isaan jedhan kun mootummaa biratti fudhatama. Mootummaan Abiy silaa fudhatee hin fudhatamu. Anamma I came to that conclusion. Mootummaan Abiy waan Baqqalaa fi Jawaar dubbatan kana hin fudhachaadhaan jiru dhagaadhaan jiru. Maaliif hin jedha? Osoo isaan ala kanaa naga labsaadhaa jiranii ummata Amaaraatiif illee ummata Oromootiif illee nuuf illee qabsaa'ota Oromootiif mootummaa tanaaf illee karaa nagayaatu irra wayya biitti tun diigamuudhaaf deemti biitti bittinnaa'uudhaaf deemti biitti gaafa bittinnooyte sabachi keessa jiraatu hundaafuu miidhaadha jedhanii osoo isaan ala kanaa labsaniiti daawaa godhaniiti biyya keessaa Abiy Oonag Shanee barbadeessuu qabna jedhee duula naannoo Amaaraa yaammatee ummata Oromootti bobbaasaadhaa jira. Kun maal agarsiisa? Waan jarri kun haasa'u jiru kana Abiy karaa faallaadha deemaadhaa jira jechuudha. Karaa faallaa. Dhaamsa kooniin dhaaba. Obbo Baqqalaadhaa fi Jawaariif illee. Gaafii uummanni Oromoodhaa Jarman irraa eegalee isin kaasaa jiru kana sit down gattaa'aadhaa gaafiin hedduminaan kaatu maali? Biyya Afrikaadhaa keessatti qawweedhaan malee mo'achuu hin danda'ama. Keessattuu uummata Habashaadhaa kana. Uummata qawweedhaan magzaat, maggazaat, magdal warra jedhamu amanu kana karaa nagaatiin akkama smoothly Baqqalaadhaa fi Jawaar kanatti mootummaa tana kaafnee Oromoodhaaf naga fiduu ni dandeenya wanni jiru keessattuu Afrikaa keessaa sanummaas Itoophiyaa keessatti karaa nagaatiin gaafittu hin deemiti waan jiru uummanni Oromoodhaa kun maaliif gaafatan irratti deebi'ee gaafata waan jiru gattaa'aati itti yaada. I don't think it's gonna work. I don't think. Ana akkuma guyyaa duraa jee KFO maybe 10% yoon amane 10% 90% garuu Itoophiyaa keessatti humnaan malee aangoon hin jirtu yookaan biqiltuu hin jirtu ta'an. Yooniin qarshii 100 baasee gargaaruudhaaf deeme akkuma guyyaa duraa jee qarshii 90 waraana keetiin qarshii 10 warra kanaaf kenna. Maaliif? Qabsoo kanaan akkatti fakkaattetti haadhii bal isaanis. Garuu I don't trust, I don't believe. Qabsoo isaatu galma geessii jee yookaanis ni injifatti jee yookaan Oromoodhaaf naga fiduu danda'a jee yaadu. Silaa biyya civilized taate, biyya dimokiraasiin jirtu, biyya uummanni siidhaa dammaqaadhaa, biyya warri aangoo harkaa qabu illee xiqqoo sammuu yaaddu qabu silaa taate yaadni isaanii kun yaada ba'eessa yaada bareedaadha. Itoophiyaa amma qabachaa jiru Abiy irraa eegalii hundi maraata. Hundi aangoo mataa ifii malee jireenya mataa ifii malee dhumaatii uummataa irrumaa hin kaane. Yoochi deeban an Jawaaruu ajjeesuudhaan shakka Baqqala irraa hin shakka. Maaliif? There is nothing guarantee. Abdii takkallee lubbuu isaatiif waasiin qaban. Jarri kun amantaa agarsiise. Jarri kana hawaasa takkallee hin billeessin. Oromoodhaaf dubbachuu qofaaf dhugaa Oromoodhaaf dubbachuu qofaaf hidhamanii rakkoo isa keessa turan. Arra hogguu deeban wanni akkasii akka hin taane gaarantii maaltu jira? There is no green light. Anjoor hojjetaayitiin aboo Jawaar mee green light maaltu jira? Qabsoo kanaan gaa kana gartee akka amannee wajjin deemnu green light maal qabda? Tell me jee gaafadha. How do you trust Abiy Ahmed? Gaafis gaafadha. Mee akkamitti amantee Jawaar eessa dhaabbatteeti Abiy kana amantee deemu jirta guncuun there is no answer. Amanuun hin barbaachisu waan jedha amanuun hin feesisu wal amanuun politikaa keessatti siyaasaa wal amanuun hin feesisu we can force him dirqinee gartee kana gaa akka dhufuu dandeenya how without any gun afaan haasa'uudhaan I don't think so. Oromoon karaa hundaan haala jiru hulaa jirtu yaaluun rakkoo takka illee qabu. Rakkoo takka illee qabu. Garuu xiyyeeffannaan Oromoodhaa guddaan qawwee irratti ta'uu qaba jeetiin amana. Xiyyeeffannaan guddaan qawwee irratti ta'uudha qaba. Oromoon yoon hidhanne namni qawwee harkaa qabu harkaa hin qabne wal qixallee dhaabbatee wajjin haasa'uu hin danda'u. Barcoo tokko irra taa'ee waliin haasa'uu hin danda'u. Tokko qawwee qaba. Tokko qawwee qaba. Uummanni Oromoodhaa ammaas akka dogoggora. Kan kabajaa si godhuudhaaf taa'u kan akka namatti mataa ol qabattee deemuu dandeessu yoo humna hidhatte humna waraanaa cimtuu qabaatte malee akka smoothie karaa nagaa we tried namni karaa nagaa Jawaarii fi Baqqalaa caalaa godhin jiru garuu they end up in jail mana hidhaa keessatti boodaanan namni isaan caalaa karaa nagaatiin osoo sabni tokko hin tuqamne
osoo namni tokko miidhame qeeroon harka duwwaa baatee akka duutu gumaacha guddaa godhan. Garuu booda galata harkannee mana hidhatti booda aananii jechuudha. So ammoo fuuldura hitaati karaan nagaa kan isaasan kun fuuldura waa jijjiiruu danda'anii I don't think so. I don't think so. Ana kanam tokkotti abdii takkallee qaburra. Abdii takkallee qabsoo karaa nagaatiin fuuldura waa finna jedhee OPDOdhaa wajjin qabsoo karaa nagaa goonee waa finna jedhee tasuma hiyyaaduusi natti illee hin mul'atu. Wanni kun Oromoo keessatti akka shakkiin finna akka shakkiin uumu. Karaa nagaatiin ni haasa'u guddaa karaa nagaatiin haasawaadhaa qabsoo hidhannoodhaatis jabeessaadhaa deemuudha. Hai Oromoon bar harta qoccitee dhiyootan ilmaan ni ajaa'ibas gubbaadhaa sooshaal miidiyaa gulan laalu. Garee Johaar garee Marroo akkas ta'uu qabu. Warri garee Johaar qawwee lagatee warri garee Marroodhaa qawwee ja'a akkasii miti. Oromoon hundi osoo gareen qabanne qawwee hidhachuu irratti fuulleffattee qabsoo karaa nagaatti deemtus hanga danda'an dhiibu. Oromoo kana tokko hin baasu. Karaan tokko qoftiin Oromoo tana hin baasu. Karaan Oromoo baasu yooni kara lachuutu kamturra bu'aa naa qaba jennee madaallee. Mootummaa diktaatara ajjeechatti amantu. Mootummaa diktaatara lubbuu namaatiif naasuun qabnu. Mootummaa hacaaluu waa takka hin qabne miskiina jeefte. Mootummaa tanaa wajjiniin karaa nagaatiin taa'ee smooth transitioning fidaa jechuun an abjuudha na fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. It's not going to work. Yeroo kun amma hidhaabanii Joorii fi Baqqalaan tuurii godhanii uummata Oromootiin salaam jechuu uummata Oromootiin wal arguu uummata Oromoodhaa kakalee hidhaa keessatti isaanii waywaachaadhaa oole isaaniif iyyaa oole. Kanaan awoo nagaan baanetti wal yaadnetti wal garraaf dhufne yoo jedhan it's okay. Garuu qabsoo Oromoodhaatiif furmaata qabna. This is the only solution. Peaceful way. Yoo jedhan they are wrong. They are dead wrong. Qabsoo karaa nagaatiin silaa milkootee silaa Jowaar Mohaammed kabajaadha qaban Itoophiyaatti silaa OPDO'n gurbaa TPLF jalaa isaan baasee isaan bilisoomseef silaa xiqqoo kabajaadha qabaatan. Xiqqoo silaa mana hidhaan galu silaa keessatti salphatu silaa nafxanyaa gubbatti baasanii nafxanyaan Oromoo gubbatti fincaantu. Garuu wanni teessaniin faallaadha. Boruu sanumaatti ta'uudhaaf dee'a. Kanaafiin Jooharii fi Baqqalalleen mee if keessa deebi'aa waan godhaa jirtan kana gaafii hawaasaa ta'e isinitti ka'u jirtu wajjin wal keessa deebisaa wal nyaachisaadha. Maal godhu jirraa jaa'eef gaafadha. Uummanni keenya gaafii kana maaliif kaasa? Nuti yoo hangam takka mootummaa kanarraa amantii qabna. Yoo wanni kalee taa'e sun deebitee maas nu dhuftee mana dhabboodaan yoo dhaabne hoo uummata Oromootti maal himaadhaa jirri? Waan kana yeroon teessanii kiriitikaalii itti yaaddan ammaan tana fakkaatti. Maaliif doggora kaleedhaa irra deemuun barbaadu? We cannot repeat that. Doggora kalee goone maas irra deebinee maas akkas taana. Doggora maaliif oola? 1991 doggora guddaa leen. Waraabni san ficcisiifneeti hogganoonni gananii kun jalaa galanii daaraa taanee lubbuun nama meeqaa baatee qabsoo haaratti eegalle. San duraas sanu 2018 misteekii guddaa dha ture. Dhiiga qeerootiin TPLF ka'eeti ilmaanuma TPLF warra TPLF guddifatte finneef gubbaa keenya qabsoo teenya illee diinee ilmaan abbaa gadaa jennee OPDO jalaa. Sun doggora guddaadha. Ammaas irra deebinee doggora keessa dalaguudhaaf humna illee hin qabnu sammuu isaa illee hin qabnu yooni waan akkasii keessa galuu barbaanne malee jedhan akka gaariitti itti yaada. Dubbiin gohaatun gaarii miti. Wanni gohaa wanni wacaatun wanni hoo jennee akka dho'isuun gaariidhaa miti. Booddeen isiidhaa miidhaadha. Dubbiin gohaatun uummanni keenya emotionally namni keenya dafee gammadu Oromoon aadarraa dafee gadditi. Uummanni kun uujeedhaaf waan kana fudhatee jechuudhaa miti. Fudhatee jechuudhaa miti. Wanni siyaasaa hojjechuun gohaanii miti. Ililbeedhaanii miti. Wacaanii miti. Maaltu nu baasa? Maaltu Oromoo baasa? Waan seenaa boruutiif ta'a, iftaa waan dhaloota aanuuf ta'a maal godhuu qabnaadha malee wacammaan tanaa kana gohammaan tanaa kanaa miti. Gootii hamilee godhuu hin qabdu. Gohuu dhabuun hamilee ta'e gabbuusuu hin qabdu. Waan hegeree uummata kanaatiif ta'a. Wadaa sun bara qabsoo Oromoodhaati.
arra amaarri hidhachaa jira Beenishaangul Gumuz ta'e jirti Tigraay olmos biyya kophaadhaati gaafa Oromoon hidhachuu eegalte nutummaan kaanii hundumaa dhaabban gaafa Oromoon hidhachuu eegalte nuti amaara hiikkadha amaara jirtu akka agartanii never amaarri amaaraan hiikkadhaan jiru mee aktivistii Tigree yookaan hayyuu Tigree tokko ka TPLF hiikkachuudha qabdii qabu irraa kan argisiisanii never isaanii karaa nagaa malee qawween nu feessu takka argisiisanii TPLF karaa nagaa nu barbaachisaa qawween nu feessu horii takka argisiisanii never keenya hoo maaliif jaa kana dura leencoon kana ajandaa godheeti yeroo dheeraadhaaf Oromoon qawwee malee qawweedhaa wajji qawwee kana wal mormaadhaa ture wal nyaachaa ture jechuudha for the last 30 years 99 suuraa eegalee haga 2018 kanaa deemaa ture Oromoo keessa ODF MARDF ammas deebinee ministeera kan dalagu irra Itoophiyaa keessatti kanuma humna qabuutu aangoo fudhata clear kanuma humna qabuutu aangoo fudhata eekas taate ummata keenya hidhachiisu ummata keenya humneessu ummata keenya leenjisuu furmaanni qabsoon karaa nagaa maddiin haa jiraattu rakkoon qabu isin qabsoo karaa nagaa nu geggeessaa karoon qabsoo karaa nagaa tan isin geggeessan garuu bu'aan isin qabdu dila isin jiru maanta maateenyaa gartee addaan garaa dhibu miilaa dhibu san yoo taate malee qabsoon karaa nagaa Abiyyii fi OPDO biratti keessattuu Oromoodhaaf ni hojjettii jee yaadu Oromoodhaaf ka dalagu qawwee hidhachuu qofa Oromoodhaaf ka dalagu humnaa'uu qofa karaa biraatiin tuqaatii sadeeffaadha waa'ee waraana WBOdha amata sadi duraan haase dhageeffadha marroo Wallagga keessatti waan gaarii dalagaadhaa jira atteessee Harargee teessee marroo Wallagga jiru faarsuun faayidaa takka illee hin qabdu yoo marroo san dhalchitee marroo san caalchisuu dadhabde Harargee keessa teessee iyyuu faayidaa hin qabdu Harargee marroo ifii dhalchitee goota akkasii as baaftee goota diina barbadeessu goota ija diimaa if keessaa dhalchitee baasuudha qabdi Arsiin if keessaa marroo baasuu danda'uudha qabdi kana ama sadi duraan jedhe yooni marrummaa Wallaggaa kee dhufee Arsii sibil soomse Harargee sibil soomse dhiitee sibilchuudha qaba waa'ee of course maali faayidaa qabdu taa'u jirta achi kufaadhaa kufisaa dhufaa he deserve si hogganuu siin deemu mirga qaba yoo ati if ijaaruu dandeenye yoo ati waraana uummattee gurmooytee cimuu hin dandeenye mirga maal eeggatta qabaachuun qabdu mirga qabaachuun qabdu Oromoon naannoo hundaa goota sii ol baaftee if jaartee yeroo lafaa haatu ammaan tan yoo kana goone maaliif marroo kumattaay marroon aangoon aan kennine marroon maaliin irra manne maaliif maasii kenna Wallagga keessa ijaaran qeeroo Wallaggaatti uumee leenjisee lolu jira yoo ati isarraa fakkeenya fudhattee saboo anaa goota hin qabne jettee ilmi Arsiidhaa deebitee Arsii keessaa marroon dhalchine yoo Baale keessaa marroon dhalchine why you cry maa bocha maa iyyita yoo Harargee keessaa marroon biraan dhalanne hay achi faarfachaadha barsiin qabsa jira diina keedhoo jira eega diina keedhoo jiraate atiis kaatee an Oromoodha dubbiin tuna laalte akkamittiin ta'a diinni wal qofan jiru ka Wallaggaa dhumu jiru uummata kiyya anis asii ijaaramee diina kana cabsuun qabattee yoo hin ijaaramne as teesseetii ciiftee marroodhaatu ganaa Wallagga irraa dhufee na bilisoomsaa ittee yoo eeggatte si faayidaa hin qabne haa if jaare marroon if jaare ifii waraana gurmeeffate ifiif cimee uummata isaa cimsee qeeroo if jalatti hiriirsee lafaa ka'e eessatti Wallagga keessatti ijoolleen Gujiitiis Guji keessa lafaa kan isin maaliif rafta warri kun keessattuu warri lolallee beeku warri muuxannaa lolallee qabu warri ibda keessa illee ture warri akka Baalee fi Harargeedhaa kun maa raftan haga yoo ciiftee marrootu Wallaggaa dhufee na bilisoomsaa biraa deemu waraana keessa wanni kanaan jirtu waraana keessatti wanni kanaan jirtu kanuma kufee kufisaa dhufeetu dhiitee si bulcha ummata Oromootu gaafa jibanne kafee filataa maarreedhaa hin jirtu sun sabbiraa deemu sun siyaasaadha poolitikaadha kafee bulchuudhaaf ta'anii uummanni hiree fi murteeffata hin murteeffatu
kanuma injifatee dhufeetu si murteessuudhaaf ta'a. Yes. Takka arbeeha. Kanuma injifatee mo'atee dhufeetu yoo marroon cabsee finfinnee seene isumaatu si murteessa malee hiree fi murteeffadhaa maali taanaa eenyu kufeeti eenyu ka. Ati gaafa diinni jara kan duulaa ture gaafa waraanni suma Oromoodhaa harka qofaan ka'ee kufee kufisaadhaa dhiibaadhaa gaafa finfinnee seene ati rafaadhaa. Jara keenya wanni karaa jirtu komii dhiisaadhaa marroo if keessaa baasaa keessatti warri lola beektu warri muuxannaa lolaa qabdan warri keessatti dirree qabsoo warri Harargeedhaa kun if jaaraa if gurmeessaa Harargeen lolu beekti leenjii ura beekti gootummaadha qabdi yoo arrarraa if hin jaarre seenaan kee kadur sun cuttunuu hin jiru namni seenaa dur hin dhaalu namni seenaa hojjeta malee seenaa dur himachaadhaan jiraatu seenaa Jaarraa Abbaa Gadaadhaa seenaa Ilmoo Qilxuudhaa seenaa Nadhii Gammadaadhaa seenaa Bilisoo Boruudhaa himachaa maaliif isaan barnama ka seenaa kana dalaga isaan barnama ati irra dhaloonni irraan tanaa seenaa akka jalsinii hojjechuu hin dandeessu moo sanuma himaadhaa jiraatta seenuma sun himaa jiraatta seenaa duuba san alalchaadhaa ala deebsaadhaa way Nadhii Gammadaa way Ilmoo Qilxuu way guutamaa hawaasa arsiin amma guutamaa hawaasa if keessaa baasuu hin dandeessu kakka Nadhii Gammadaa if keessaa baasuu hin dandeessu maaliif kakutu waan dhalan haala kanaan deemtee jira keenya sibiila maan dubbii badii qabu haala kanaan deemtee dhagamni ati qabsoo keessa qabdu kabajaan ati qabdu seenaan ati qabsoo keessa dur qabdu hin jiru kanuma irratti booda'anee cichee qabsoo galmaan gaheetu goota sanumaa biyyaan deemaas sanumaa biyya jaraas sanumaatu faaruu qabaas kana gunjo akka onnattanii lafaa kaatanii finja akka onnattanii iftaatanii kaatan seenaa kaleedha warra kalee dalage seenaa kute amma ciiftee hay yoo diinaaf gara addaatee ciiftee ka hidhatee lole achis dhufee riwaasa kaase yoon ammarroo ta'uu dhiitaatiin si bulcha malee caraatti kasi fikkirra maaliif gaafaan cichee beelawee dheebodhee dhiiga naqee qabsaa'u ati rafu jirta kaa feet Oromoo ta'e saabtuyyuu yoo rafu jiraatte yoo gaafa dhiirti kuftu rafu jiraatte sanuu bakka ciiftu himannaa heddumeessa himannaa akkas ta'uu hin qabu obboleessoo ijoolleen rogeeyyiin focus akkamitti waraana Wallaggaa fi Gujii keessa jiru Tuulama keessa jiru Arsiidhaa fi Baalee Harargee keessatti Jimma keessatti Elebaabur keessatti uumuu dandeenyaa if keessa deebi'aatii goota qabdaniif ilaala yoo goota akka kaleessan arra dhalchuu dandeessa qabaattan if keessa deebi'aatii if ilaala. Kanaala teessee alaanaluun teessee wayiwaachuun nothing. Barayyuu seenaa Jaarraa Abbaa Gadaadhaa himaa ooluun barayyuu seenaa Ilmoo Qilxuutiin dhaadachaa ooluun waan akka isin gargaartu. Faarfama isaan hojjetan gaafa gadaa isaanii gaafas dalagan. Ati immoo gaafa gadaa keetii rafteeti marroo Wallaggaa kee marroo kooyittee si wallee baastaa marroo kooyittee ciita marroon gaafachi kophaa cabaadhaa dhufe. Meeqaa irraa kufe hadhaa habbuuqanii rakkoo meeqa dabrii gaafa dhufan of course likkii galchee sochuu qabu akkasii fayyaa ta'aadhaa haganumaan dubbachuu barbaade yoon yeroo qabaadhe gaafa biraa walitti deebinaa yeroo gaarii qabadhaa.